Tolee, akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Hijiraa Tiyuub walitti deebinee jirraa Maayikiroosoft Wordii kutaa sadaffaadhaan. Kana duratti kutaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti akkamitti dookumentii keenya kireet akka goonuu fi faayil kan jettu jalatti maal maaltu akka argamu ilaalee ture jechuudha. Save as, open, close, recent, new, print, save and send, help, option and exitiin maal akka fakkaatu ilaalee ture natti fakkaata. Save and send kan jettu irratti dhaabne natti fakkaata. Print kan jettu ilaallee gara barnoota keenya guyyaa har'aatti yeroo dabarru faayil kan jettu jarreen kun riiben taab akka jedhamu ilaalee ture jechuudha. Wayitii darbe keessatti faayil, home, insert, page layout, reference, mailing, review, view jarreen jedhamu kun riiben taabii jedhamu jennee ilaaleerra. Achi jalaa riiben taabii jalqaba irratti kan argamu faayilii kan jedhu ilaalleerra. Achi jalaa save and send kan jettu irratti dhaabbanne haa ilaallu. Save and send jechuun bannee yeroo ilaalu send using email, emailii fayyadamuudhaan barreeffama barreessine kana barreeffaman asitti barreesse kana emailii fayyadamuudhaan akkamitti akkan ergu jechuudha. Inni jalqaba send using email kan jedhu. Save to web, websaayitii warreen qaban websaayitii keessa irratti seevii gochuu. Save to sharepoint, sharepointiitti bifa sharepointiitiin seevii godinaa kan jedhu. Sharepoint kan jedhu wayitii keenya gara fuulduraatti ni ilaala jechuudha. Sharepointiin barnoota mataasaa kan danda'e jechuudha. Kanaafuu achi jalatti ilaala bifa sanatti seevii godinaa kaa'e. Publish as blog post, bifa blog postiitiin naa kuusi jechuudha. Blog postiinis barannoo mataasaa danda'e qaba. Achi jalatti ilaala publish godhe jechuudha. Achirratti weebsaayitii warri qaban weebsaayitii keenya irratti publish yookiin immoo post naa godhi jechuudha. Postii godhiitii naa kaa'e jechuudha. Change file type, change file typein file type yookiin gosa barreeffama keenyaa yookiin gosa faayila keenyaa jijjiirii. Gosti faayilaa gosa baay'eetu jira. Excelin jira. Bifa wordii jalatti Microsoft Wordiin yookiin faayil extension isaa faayil document yookiin docs kan jettu ni jirti. Bifa dokumentiitiin bifa pdf'tiin kaa'u jechuudha. Inni kun faayila keenya gosa isaa jijjiiru. Fakkeenyaaf documentii, open document, text, single file web. Save as what? Save as kan jettu kun bifa kanaan naa kuusi. Wordii 97 hanga 2003 template, rich text format, save as another file type. Gosoota file type kanaan naa kaa'e yookiin immoo bifa biraatiin illee naa kaa'e kan jedhudha. Wayitii dhufuutti tokko tokkoon jiraatiin ilaala. Create PDF per XPS document. XPS yookiin bifa dokumentiitiin kan jiru kana maal sanaa uumii jedhaa jira. PDF tti naa jijjiire yookiin portable document formaatiitti naa jijjiire jechuudha. Isa kana asirratti create yeroon godhu bifa PDF tti naaf jijjiiraa jechuudha. Barreeffama keessa kanarratti click yeroon godhu fakkeenyaaf naaf jijjiiraa jira. Save naa godhi maqaa naa gaafatee jira. PDF1 jedhee save yoon godhe publish kan jettu kana yeroon tuqe. Hi everyone, this is from Hijiraa Tiyuub. Please subscribe and share for more kan jettu kana bifa PDF tiin nu banaa jechuudha. Amma naa banaa jira jechuudha. Amma akkuma asirratti arginu pdf1.pdf kun pdf1 kan jettu maqaa faayila kooti yeroo ta'u .pdf yookiin dootii yookiin tuqaa booda kan jirtu kun immoo faayil extension yookiin gosa faayila keenya agarsiisa jechuudha. Kun edit gochuu dandeenya jechuudha. Amma asirratti click goone edit gochuu hin dandeenyu. Maaliif? Bifa pdf tti jijjiirameera waan ta'eedhaaf. Inni kun asirratti yoo nu ga'e helpin duraan akkuma ilaalle turedha. Akkuma exit jechuun cufanii bahuu jechuudha. Exit means folderii yookiin dookumentii asitti banamee jiru kana cufnee bahuu jedhama jechuudha. Exit yoo godhe amma do you want to save changes you made to document? Dookumentii kee kana irratti jijjiirama garaagaraa raawwatte seevii gochuu ni barbaadamoo akkuma duraatti siifataa hojii na gaafataara. Anammaaf seevii gochuu hin barbaanne waan ta'eef cancel jedhee irraa deebi'e. Don't save yoon jedhe balleessuu utuu hin ta'in bifa jalqaba barreessineen utuu update hin godhin yookiin hin haaromsin seevii nu godha jechuudha. Save yoo jenne garuu jijjiirama nu asirratti geggeessine hunda fakkeenyaaf Hijiraa Tiyuub kan jettu kana kalarii jijjiireen jira, booldii godhee jira. Isa kana irratti apply gochuudhaan
seevii nu godha jechuudha. hoomii ta'ee deebiin faayil kan jedhu xumurreerra jechuudha. Faayila jala kan jiru xumurree jira. Amma hoomii yeroo bannu wantoota garaagaraati kan nu arginu. Jedhe kun riiben taabii yeroo jedhaman tokko tokkoon jira ammoo giruup godhamanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sarara kana hanga jalqabaa kaasee hanga sarara kanaatti maal jedhamu clipboard group jedhamu jechuudha. Jarreen kun clipboard group. Clipboard jechuun barreeffama keenya kooppii goonee kooppii yeroo ta'u clipboard jala nuuf ta'a jechuudha. Achi booda pestii gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf hi everyone kan jettu kana kooppii yoon godhe maawuzii kiyyaraa kooppii gochuu yoon barbaade isa kana select godhee ka'ee hi everyone kana select godhee ka'ee tan maawuzii kiyya gara harka mirgaa click gochuudhaan kooppii kan jettu kana tuqeen jira jechuudha. Kooppii yeroo godhu amma eessa jira jechuudha. Faayilli hi everyone kan jedhu kun clipboard jala jira jechuudha. Clipboard yookiin clipboard keenya jalatti save ta'e bakka barbaannetti paste gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana irratti insertion point jedhamti kun mallattoon baddee deebi'aartu kun insertion point yookiin immoo pointii bakka nuti itti tekstii keenya galchine jechuudha. Achirratti fakkeenyaaf ammas maawuzii kiyyarraa gara harka mirgaa tuquudhaan maaliin godhaa pestii kan jettu kun na agarsiisa jechuudha. Pestii kan jettu kana click yoon godhe kunoo hi everyone kan jettu kana asii kooppii san godhe pestii godhee jira jechuudha. Eessaa fuuchuudhaan clipboard jalatti seevii godhee jira waan ta'eedhaaf. Amma clipboard keenya jala kan jiru hi everyone ammas pestii yoon godhe by the way paste gochuudhaaf mala garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Tokkoffaan maawuzii koo gara harka mirgaa tuqee mallattoo pestii kan jettu kana irratti click gochuu danda'a jechuudha. Mala tokkoffaan paste gochuudhaaf. Lammaffaan immoo insertion point kana bakka insertion point kana irratti maawuzii kiyya yookiin kiiboordii kiyyarraa control tuqee control plus v controlidhaa v tuqaa jedhama. Control tuqeera v tuquufan amma v tuqee jira. Control tuqee v yeroo tuqu kan clipboard jala sila clipboard keenya jala jira jenne paste naa godhee jira jechuudha. Format painter maane paste gochuu ilaallee turre mala biraa mala sadaffaatiin paste goonu fakkeenyaaf clipboard kan jala kan jiru kana amma dhufnee bakka kana paste kan jettu yoon click godhe maal ta'a jechuudha naaf dabalamaa jechuudha. Amma asirratti kunoo paste yeroo tuqu ammas click yeroo godhu hi everyone kan sila clipboard jalatti save naa ta'e paste naaf godhaa jechuudha. Inni lammaffaan clipboard group jalatti kan laalu form painterin kun maaloodha. Hi everyone kan jettu kana fakkeenyaaf sarara jalqabaa kana kalarii isaa jijjiiretan fakkeenyaaf akka ilaalluuf kalarii isaa magariisa godheen jira. Magariisa godhee hijiraa tube kan jettu kana jala sarara fakkeenyaaf jala sararee formaata kanan godhe kana isa asirratti kalarii jijjiiramee saayiziin guddatee jiru isa kana eessattiin apply godhaa hi everyone kan jettu kana irratti clippii godha fakkeenyaaf isa kana select godheera achi godha maaliin godha format painter kan jettu kana click godheera. Format active taatee jiru asirratti akka mul'annu format painteriin active ta'ee jira. Asirratti finnee select godha fakkeenyaaf hi everyone kan jettu kana select yoon godhe kalarii asirratti jiru kana hi everyone this is from hijiraa tube kan jettu kana kalarii isaa bifa magariisaa kanaan godhee jiru fidee asirratti apply naa godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoon jala sarare guutummaa isaatti jala sarareetan isa kana jala sararee asirratti format painterii irratti click yeroo godhu na fudhatee jira jechuudha. Asirratti apply godha fakkeenyaaf isa kana yoon select godhe kana irratti dura asiisa kana select gochuun qabaa sana booda format painterii click gochuun qabaa sana booda asirratti fidee apply yeroo godhu kuno property inni jalqabaa qabu kana property isaa fuudhee barreeffama osoo hin jijjiirin property barreeffamni jalqabaa qabatee jiru fidee asirratti naaf dabarsee jira jechuudha. Formatii inni jalqabaa qabu asirratti naaf dabarsee jira jechuudha. Okay, inni kun format painterii jira cut copy paste fi format painterii kan jiru ilaalee jira. By the way cut kan jettu kun katii irraanfannee jira.
cut kan jettu kana fakkeenyaaf hi everyone this is from hijraatiyuub kan jettu kana keessaa select godheetan kun asii sila aktiiviin taane turte asii kala yeroon select jedhu aktiivii taateerti jechuudha. Aktiivii ta'ee jira maaliif wanti cut godhamu sun argameera waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaaf asirratti kilik godhee waan tokko tun select godhi yoon as dhufe kun cufaa jirti jechuudha. Aktiivii taateen jirtu maaltu katii fi kooppiin wanti cut godhamu yookiin kooppii godhamu hin jiru waan ta'eedhaaf jalqaba select jechuun qaba. Hijraatiyuub kan jettu kana select yeroon godhu kun aktiivii naa taateerti jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan kooppii fi katii maalii jennee haa ilaallu. Jalqaba irratti hijraatiyuub kan jettu kana katii kana yoon kilik godhe bifa kun mallattoo siisor yookiin maqasiit irra jirti jechuudha. Kanaafuu asitti yoon kilik godhe cut godhee muree as gidduudhaa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf cut kan jettu kilik yeroon godhu kunoo hijraatiyuub kan jettu baddee jirti jechuudha. Eessa dhattee kiliipboordii jala naa seentee jirti jechuudha. Kiliipboordii koo jala seenee jira bakka barbaadetti peestii gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti paste kan jettu kan as dhufe yoon kilik godhe maaltu argama jechuudha. Hijraatiyuub kan jettu kan gaaraa kutamtetu dhuftee asitti pestii taati jechuudha. As yeroon kilik godhu hijraatiyuub kan jettu kan asii sila citti katii taatee jirtu asitti dhuftee jirti jechuudha. Pestiin jalqaba pestii gochuudhaaf yookiin cut gochuu qabna yookiin kooppii gochuu qabna jechuudha. Maal gochuuf pestii gochuudhaaf keyboardii yookiin kiliipboordii jala seenaa jechuudha. Yeroo cut yookiin kooppii godhu kiliipboordii keenya jala seenaa jechuudha. Lamaffaan giruuppii lammaffaa dabalu. Giruuppii lammaffaan font kan jettu jechuudha. Font kan jettu sarara kanaa kaasee hanga sarara kanaatti foontii jedhama. Foontii kana tokko tokko ilaaluudhaaf inni jalqabaa kun Times New Roman kan jettu taayipii yookiin istaayilii barreeffama keenyaati. Fakkeenyaaf sii kana select gochuudhaan dhufeef Aljeeriyaanirra yoon kaa'e kun bifa kanaan bifa Aljeeriyaaniin barreessinu naa kaa'ee jira jechuudha. Ammas select gochuudhaan bakka kana jala dhufee Aljeeriyaanirra kan jiru kun bakka kanarratti kilik gochuudhaan bifa barbaade fakkeenyaaf Arial Black kan jettu Arial Rounder MT Bold kan jettu bifa garaagaraa as keessaa filachuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa yoon kanarratti kilik godhe barreeffama kana yoon select godhe hi everyone this is from please subscribe and share for more kan jettu kana select waan godheef apply irratti naa godheera jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee Times New Romantu filatamaa waan ta'eef assignmentii garaagaraa yeroo barreessinu Times New Romanidhaan barreessuu qabna jechuudha. Times New Romanidhaan barreessuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan saayizii barreeffama keenyaa hir'isuu yookiin dabaluu jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe and share kan jettu kana qofaatti select gochuudhaan subscribe and share kan jettu select gochuudhaan bakka mallattoo lakkoofsa 22 kana bira kan jirtu font size jedhama jechuudha. Yookiin immoo kana fiduudhaaf control plus shift plus p wal duukaa yoon tuqe maal naa fidaa kana naa fidaa jechuudha. Kunoo saayizii lakkoofsa barbaadirra yoon asii kaa'adhe kunoo naaf jijjiiraa jechuudha. Kamirratti apply ta'a bakkan select godhe qofa irratti apply ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf jecha subscribe and share jettu qofaan filadhe. Fakkeenyaaf jecha tokko qofa please kan jettu qofaa filadhe if akka ta'uuf jechuudha. Lakkoofsa 22 bira dhufee kunoo saayizii isaa yeroo deemu kunoo barreeffama hunda keessaa please kan jettu qofa naa guddisee xiqqeessaa jira jechuudha. Kunoo naaf guddisee jechuudha. Isa kana fiduudhaaf karaa meeqatu jira inni yookiin bakka kana irratti dhufnee click godha yookiin immoo controlii tuqee shiftii tuqee p yoo wal duukaa tuqe kunoo naaf fida jechuudha. Kun as keessaa bakka kanatti bakka garaagaraa foontii guutummaa isaa naaf fiduu danda'a jechuudha. Kunoo as keessaa filadheen irra kaa'aa jira. Fakkeenyaaf 72 irratti click yoon godhe okay yeroon godhu kunoo please kan jiru jalqaba select godhee control shift p wal duukaa tuquudhaan as dhufeetan 72 irra fidee okay jedheetan okay yeroo jedhu kunoo please kan jedhu kun naaf guddisee kunoo 72 irra naaf kaa'ee jira jechuudha. Inni sadaffaan kana normaalitti deebinee ilaalaa haadhumna siin. Ammas inni kun saayizii jijjiiruu yookiin immoo foontii keenya grow gochuu yookiin increase gochuudhaaf foontii filanne kana karaa biraatiin lakkoofsa tokko 22 23 24 25 jennee ol dabaluudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf hi everyone kan jettu select goone
everyone kan jettu select goone asirratti click yoo godhe kunoo naaf dabala jechuudha. Kunoo hangan click godhuun maawuzii kiyya click godhe deemuun ol naa guddisaa deemaa jechuudha. Isiin kun immoo faallaa isaatiin xiqqeessuu jechuudha. Poointii tokko tokkoon asirratti argaa jirtu yoo ta'e 28 jira yeroon gad deebisu 26 lama lamaan baasee asirratti lama lamaan xiqqeessaa yookiin guddisaa deemaa jechuudha. Bifa karaa lamaan guddisuuf xiqqeessuu dandeenya. Inni arfaffaan bold gochuu jechuudha. Boldii gochuu. Bold jechuun highlight yookiin immoo barreeffama keenya gurraachisnee keessaa barreeffamoota biraa keessaa akka sirriitti mul'atu taasisuu jechuudha. Fakkeenyaaf kana saayizii isaa wal qixxeessinee kalarii isaallee noormaalii duraatti deebinee awutomaatikii goonee boldii hunda jalaa balleessinee fakkeenyaaf hi everyone this is from jennee please kan jettu kana boldiin godha. Fakkeenyaaf please kan jettu kana irratti biyyoon tuqe kunoo keessa highlight taate mul'ataa jechuudha. Keessa beekame highlight ta'e mul'ataa jira jechuudha. Inni kan biraan italic yookiin immoo control plus I dhaan kan arginu italic irratti select godhe yoo godhe kunoo bifa italikiitiin barreeffama koo jallisee naaf bareechee jira jechuudha. Inni biraan underline kan jettu kana barreeffama keenya jala sararuu jechuudha. Isii kana qofa yoon click yoo godhe jala sarareera jechuudha. Istaayilii garaa garaatiin immoo yoon jala sararuu barbaade amma kana select godheetan bira mallattoo jirtu kana click yeroo godhu kunoo bifa garaa garaa naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf lama jala sararuu yoon barbaade as keessa dhufee isii kana yeroon click godhu lama jala sarareera jechuudha. Kalarii garaa garaatiin immoo jala sararuu yoon barbaade ammas isa kana select godhannee jala dhufnee underline color kan jettu kana yoo click goone kalarii garaa garaatiin jala sararuu barbaanne filannee fakkeenyaaf diimaadhaan jala sararuu yoon barbaade asirratti click yoon godhe kunoo diimaadhaan jala naaf sararee jira jechuudha. Inni biraan foontii waan baay'ee waan ta'eef hanga tokko irraa deemnee dhaabna jechuudha. Fakkeenyaaf hi everyone this is from please subscribe and share for more kan jettu kana select goone isii kana yoo tunne isiin kun maal jedhamti strike through kan jettu kun barreeffama keenya laayinii irra sararuu. Fakkeenyaaf barreeffama tokko barreessinee kaanee balleessuu yoo barbaanne fakkeenyaaf please kan jettu kana select godheetan please kan jettu qofa please kan jettu select godhee yoon isii kana irratti click godhe kunoo akka waan hin barreeffama kana balleessee irra naa sararee jira jechuudha. Inni biraan x2 and x2 kan jettu kana istaayilii garaa garaatii yoo bareessuu barbaanne fakkeenyaaf h2o jedheetan h2on akkasittiin barreeffamu. Isiin kun subscript taate gadi bu'uu qabdi lakkoofsi lama kun. Kanaafuu maal gochuun qabaa? Isii kana kophaatti keessaa select godhee kunoo bakka kana irratti bakka maawuzii jirtu kana bakka kaarseriin goota argamtu kana click yoon godhe maal godha kunoo gadi buusee jira jechuudha. Lakkoofsa h2 kan jettu kana 2 gadi naaf buusee jira jechuudha. Inni kun immoo ol baasuudhaaf barbaachisaa irraa nu gaa please subscribe share godhaa.